Yesus Kristos ogummaadhaan uumame kan jedhu ragaanaaf kenni. Yesus Kristos uumame erga uumama ta'uu isaatti waliif galle Waaqayyo abbaatu uume. Abbaa malee uumaan bira hin jiru naan jette. Yesus Waaqayyo ammootu ogummaadhaan uumuu ragaanaaf kenni. Ragaanaaf kennayyee. Ogummaadhaan uumame yeroon siin jedhu ragaanaaf kenni. Nu hundiniyyuu bara lafti kun ogummaadhaan uumame, samiin kun ogummaadhaan uumame, akkasumas ammootu humni namaa hundiniyyuu ogummaadhaan uumame. Kana jechuun ammootuyyuu Waaqayyo beekaa waan hundaa waan ta'eef haala kanaan ammootu kan inni itti uume. Isa si ibsuu barbaadeetiin malee ogummaadhaan uumame inni Yesuus Kiristoos kan jedhu macaafarraan arganne. Garuu atumtii jechuudha ibinuun atumtuu ogummaadhaan uumame. Okay, thank you Galatoon. Ogummaadhaan uumamne. Simaa waliif galuudhaan jechuudha. Lakkoofsa sadii irratti wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti wanti hundiniyyuu isaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jedha. Wanti hundinuu maaliin ta'e asitti? Maaliin ta'e? Sagalichaan uumamedha. Oshi, wanti hundiniyyuu dubbii kanaan ta'e miti? Eeyyeen, sagalichaan. Okay. Yesuus Kiristoos maaliin uumame? Sagalichaan uumame ka. Sagaleedhaan misumatu. Yesuus Kiristoos. Okay, Galatoom. Yesuus Kiristoos sagaleedhaan uumame miti? Sagaleedhaan numtu. Sagalee suma jalqaba ture isa uumaa waaqaaf lafa turedha. Wanti hundiniyyuu baane Yesuus Kiristoos reefu uumama naan jette lammii keenya. Wanti hundiniyyuu isaan uumamee jedha. Wanti hundi maaliin uumame? Dubbii Waaqayyootiin uumamemi? Akkasi. Yesuus Kiristoos uumama moo uumamaa miti? Uumaadha. Reefi uumama naan jette moo hin jenne? Waaqayyo fakkaatti isaatti isa uume naan hin jenne maal taate? Yesuus ibinu yoo wal hubachaa deemne gaariidha gaalaa. Yesuus Kiristoos jechuun reefu Waaqayyo laallaa namni as keessa jiru kun hundi isaa ragaa sirratti dha. Reefu uumama Waaqayyo fakkaatti isaatiin uume bifa lama qaba. Sanitti deebina. No problem rakkoo tokko hin qabu. Sanitti deebina. No problem rakkoo tokko hin bifa namummaa qaba Yesuus Kiristoos. It is now my question. Gaafi kooti miti. Reefu uumamaadhaan aan jette Waaqayyo ammootuyyuu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti Yohaannis akka nu himu jirutti wanti hundiniyyuu isaan ta'ee jedha. Isaan uumamee jedha. Yesuus Kiristoos dubbii kanaan uumame moo hin uumamne? Foon isa nuuffatee dhufe foon isaa suni Waaqayyo abbaatiin uumame. Beeke maaliin uumeedha Waaqayyo abbaa kuni maaliin uumeedha? Sagaleedhaan uume foonsaa. Okay. Waaqayyo Yesuus Kiristoos foon Yesuus Kiristoos maaliin uume? Dubbii isaatiin uume. Waliif gallaa? Akkasiyyeen. Dubbii Waaqayyo ittiin uume kun kaminni Yesuusoo kaminna ayyee ishee amma lafa kaa'i sagaleen lama ta'ee jira. Waaqayyo dubbii isaatiin uumame Yesuus Kiristoos. Of course. Okay, ragaa fidimee Waaqayyo dubbii isaatiin uumuu Yesuus Kiristoos. Kuno sagalee isaatiin uume kan jedhu hin jiru. Amma tokko dhaggeeffadhu ati kan na dhaggeeffachaa hin jirre. Asaan harkatti qabaa irta kaa'i. Indee kana akkasitti deebisaree utuu siin ibsin. Utuu siin ibsin akkamittiin sii deebisna. Ara gaaffii irratti gaaffii ibsiteetiin hin jirtu kun baay'ee si dhaggeeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko hanga 14 yeroo dubbistu sin dhaggeeffadha. Waaqayyo Yesuusin sagaleedhaan uumuu dubbii isaatiin uumamee ragaa fide. An sittan hima eshi. Yesuus Kiristoos wangeela dubbii isaatiin uumuu Waaqayyo gaafatu duwwaa akkamittiin nan deebisa kan koo dhaggeeffachaa hin jirtu isan si ibsaa yeroo nan dhaggeeffattu akkamittiin deebisa. Gaafiyan si gaafadhe amma Yesuus Kiristoos Waaqayyo Yesuusin dubbii isaatiin uume jettee mi'a addunyaa. Jettee moo hin jenne dubbii kan? Maaloo hin jedhe? Waaqayyo Yesuusin dubbii isaatiin uume jette moo hin jenne? Dubbii isaatiin uume jette moo hin jenne? Sagalee isaatiin uume innoo dhugaadha. Meeshii ayyee rakkanne meeshii sagalee isaatiin. Sagalichi jalqaba waan hundumaa duratti sagalichi Waaqayyoon galata. Sagalichi ofiisaa Waaqa tureedha. Foon uffateedha lakkoofsa 14 dhaqi dubbisi kaa. Boqonnaa tokko irra kan jiru Yohaannis tokko irra kan jiru Yesuus naaf galee jira. Waa'ee Yesuus Kiristoos osoo hin dubbanne waa'ee Waaqayyo dubbii isaatiin nama uumu kan inni dubbatudha. Hattan Yesuus Kiristoosis kan inni ittiin uumame dubbii Yohaannis tokko irra kan jiru. Maaliif lakkoofsa 14 irraa akkuma tii jette maal jedhee dubbiin nama foonii ta'ee jedha. Kan foon ta'e kun eenyunni?
Yesus moo Yesus miti? Yesuusidha. Yesus eeyyin foon ta'e kun uumama moo uumamaa miti? Bifa lama kan inni qabu naman taate. Bifa lama sanisuutti itti deebiin bifa lama natti kennitaatiin eessatti akka inni bifa lama qabaatu kanatu isa kana deebiidha kaasa kana naanna'u hubachaa hin jirtu. Bifa lama kan inni qabu na amanta moo na amantu. Bifa waaqayyummaa isaatii fi bifa namummaa isaa yoo amante isa kanan sii deebisa. Silent. Jalqaba irratti jechi ta'e jedhamuyyuu jechaan afaan Giriikiitiin eegalee jedhee lafa kaaheetiin hin jira. Hima kanaafi hima wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irra jiru jecha ta'e jedhamuu fi hima ammootii Yohaannis tokko 3 irra jiru jecha ta'e jedhamu hima ammootii seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa ammootii 3 irra jiru ifaan haa ta'u jedhee Waaqayyo dubbate uumamutti kan inni itti hiikamudha. Yoo kanaafuu Yesuus nama foonii ta'e jechuun uumame jechuudha. Foon namaa kan ta'e kun uumama moo uumamaa miti? Uumama. Maaliin ta'e dubbii Waaqayyoo yookaan sagalee Waaqayyoo isa Yohaannis tokko 3 irra kan inni jiru saniif jecha. Yohaannis tokko kan inni irra jiru waa'ee maalummaa Waaqayyoo kan inni ibsuudha malee Yesuus Kiristoos ammoo sagalee Waaqayyooti kan inni jedhamu jiru. Jalqaba irratti parsaniin maannoo sagaleen parsaniitti gonkumayyuu hin hiikamu jechuudha. Arguus hin dandeettu ragaa samootii kennuu hin dandeettu jechaadha. Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti sagalee Waaqayyootiin inni jedhamu jiru. Iddoo kanatti ammootiyyuu sagalee Waaqayyootiin uumamee jechuudha kan inni irra qajeelchu malee Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyooti jechuutti hin jiru jechaadha. Itti fufi amma. Guutummaan waaqayyummaa maalati na dhageeffadhu kaa. Kiristoosii waaqa guutuudha nama guutuudha. Ragaa fidi. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 lage dubbisi. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessaa mul'ataa jedha. Bakka guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa injiraataa'edha malee mul'ataa hin jedhu injiraataa'edha. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoosiin keessa injiraataa'edha. Kana jechuun Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha maaltu jedhee siif hiikara akkasitti? Akka teksiin kun maal jechuu barbaadeeti? Maaltu akkasii jedhee siif hiikee jalqaba irratti ayyaa kan jedha fakkaata. Namummaa tokko dhaggeeffadhu. Kiristoos keessa hin jiraataa jedha. Waan si yabsash. Dhaggeeffadhu. Kiristoos jechuun isa waan hundumaa dura ture sagalee tureedha. Kiristoos jechuun waa isa waan hundumaa dura ture dhiise sana mootii ragaa ni kennita. Yohaannis tokko irra kan jiru waa'ee Yesuus Kiristoos. Wannan isin jechuun nam ficcisiistu ati. Hin dhaggeeffadhu. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irra jirta. Lakkoofsa 9 irra jirta. Guutummaan waaqayyummaa Kiristoos keessa jira. Gama 9 irra jirta. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Keenyaaf waan si gaafadha ishee. Waan si gaafadha ishee. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 sana xumuru. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 xumuru. Waan si gaafadha. Ayyee. Muhammadii fi Yesuus Kiristoos maal adda addummaan isaanii? Allahul musta'an. Waa'ee garaagarummaa isaanii dubbachuutti jiru. Nu biratti lamaanuu tokkuma. Uumama naa deebisi. Anis gaaffii si gaafadhe irratti deebiin barbaada. Waan ta'e si deebisuuf anis. Obboleessa kiyya waa'ee Kiristoos irra dubbachuu jira. Nu biratti jari lamaanuyyuu uumama. Nabi Muhammad uumama. Ciisaanis uumama. Nabi Muhammad gabricha Rabbiiti. Ciisaanis gabricha Rabbiiti. Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti. Ciisaanis ammootu ergamaa Rabbiiti. Jarri lamaan nu biratti iyyuu kabajamtu. Kiristoos dhaloonni isaanii tokkumadha. Akkaataan dhaloota isaanii akkaataan dhufa isaanii erga. Lammii keenya dhaloonni isaanii uumama akkaataan uumamni isaanii tokko naan jedhiitiin na gaafadhu. Akkaataan dhaloonni isaanii tokko miti. Ciisaan abbaa malee uumame. Nabi Muhammad haadhaa fi abbaa irraa kan isaan uumaman jechaadha. Amma tasdeebiitiin macaafa keessaa Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irra kan jiru. Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu maaltu akkasii siif hiike? Sagaleen kun jira?
Sagaleen kun jira jedhan yaada yaa jamaa. Okay, addunyaa dubbadhu kaa maal taate? Yoo hin beekne ta'e siif ibsuun hin danda'a waan ta'eef jechaadha. Macaafni na harka jira. Addunyaa. Burtee galcha obboleeyyan. Golaasiyaas boqonnaa 2:9 akkamitti Yesuus Kiristoos nama guutuudha akka guutuudha jetteetti ni hubatte. Inni foon uffatee dhufeedha macaafa qulqulluutu. Yohaannis boqonnaa tokko keessa. Foon uffate jechuun lammii keenya foon uffate jechuun Yohaannis tokko irra foon uffate illee hin jedhu. Bifa waaqayyummaa isaa maal akka yoo nama dhaggeeffattee amma dirqama koo kutaa kanaa fi macaafni qulqulluun bakka tokkitti dubbisaa jirtaata amma Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 silasii dubbise Maatiyoosiin naxxee dubbiste Isaayyaas boqonnaa 53-43 dhattee dubbiste kutaa meeqa seentee dhattee dhiifi waan sana ibsaan turreeti maaliif akaan koo bakka tokko focus areaan kee maaliif bakka tokkotti ta'a kan macaafni qulqulluun ibsamuu danda'u bakka tokko ibsita bakka 5-6 oliin dhattee ta'utu xiksiidhaan hiikaadha kaneeti ibsitu Yesuus Kiristoos immoo sagalee akka ture uumaa waan hundumaa akka inni ture uumaa waaqaaf lafaa akka inni turetu nuuf ibsa sagalichi immoo waaqayyo abbaa bira ture amma fakkeenyaaf obboleessa keenya maal taate lallabachuutti hin jiru wanni nuti jennu Filiphisiyoos bira dabareetiin hin jirra Yohaannis tokko Yesuus Kiristoos dubbii waaqayyootiin uumame jechuu irratti waliif gallee jirra it is no problem rakkoo tokko hin qabu Kolaasiyaas boqonnaa 2:9 irra kan jiru ati Yesuus Kiristoos Yesuus nama guutuudha waaqa guutuudha jetti Kolaasiyaas boqonnaa 2:9 irra kan jiru eessaan Yesuus nama guutuudha waaqa guutuudha jetti Ay akkasitti naa galaana guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoosiin keessatti waan jiraatu waaqa guutuudha karaa biraa maalati maaf nan dhaggeeffattu maaf haasaa koo gidduutti qabdati nama barateedha guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoosiin keessa jiraataadha guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoosiin keessa jiraata jechuun namni barate namni qalbii qabu namni dubbisu namni immoo keessumaa teknooloojii yeroo ammaatti waan hundumaa keessa nantinii ta'e namoota baay'ee nu dhaggeeffachaa jira wallaayinii kanarra waan kana gaafa ilaaltu guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoosiin keessa jiraata yeroo jedhu karaa biraa waaqayyoodha jechuudhaan karaa biraa immoo bifa ittiin waaqayyo abbaan namootatti gara biyya lafaa dhufee ittiin mul'ateedha jechuudha bakka kun. Aishi galate. Okay. Eshi waan tokko akkati naa ibsituun barbaadame sirraan baraawwa. Ibsi kaa isaaniin dubbanne. Yohaannis boqonnaa 13:13 dhaqinaa dubbisime. Okay, kaa isiifin dubbise san. Okay. Kan Maariyaam irraa dhalate Yesuus immoo abbaadha. Yesuus isa foon uffatee dhufeedha namni sababii ilaaluuf hin dandeenyeef namni na argee jiraatu. Way dhaggeeffadhu kan Maariyaam irraa dhalate Yesuus qofa moo Waaqayyo abbaan Yesuusin keessa jira? Waaqayyo kan dhalate? Gaafa Yesuus Kiristoos dhalatu Waaqayyo abbaan keessa jira? Eeyyen jira. Eeyyen jira. Waaqayyo abbaan Yesuus ima wajjin Maariyaam keessa bahe? Maal jedha beektaa macaafatu? Sana koo isuutti itti deebita. Waaqayyo abbaan maal macaafan si deebisa ka maal taate obboleessoti abbaan na keessaayedha anis isa keessaayedha isin immoo na keessaayedha kanaafuu gaafa Yesuus Kiristoos karaa durbee Maariyaamiidhaa dhufee dhalate abbaan isa keessa tureera. Okay abbaan keessa jira nutis keessa jira gaafa inni dhalatu. Eeyyeen. Nutis keessa jira gaafa abbaan dhalatu. Eeyyeen of course. Okay gaafa Yesuus Kiristoos dhagna qabatu abbaan keessa jira abbaan waliin dhagna qabate. Anu sakanan beeku. Jechuun dhagna qabate kan jedhu hin beeku dhagna qabachuu isaa hin beeku. Dubbisnes kutaa kana dhiifama godhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:21 irra jira hayyeeshi kana biraan siif dabra. Akkas jedha hojii ergamootaa boqonnaa 2:22 irratti. Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhageeffadha. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo dinqiidhaa fi milikkata garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjetu isaatiin fudhatama isa godhee jedha. Himni ati ammootiyyuu kaastee Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu Waaqayyo isa keessa jira jettee ka ati kaaste suni gonkumayyuu ammootiyyuu Waaqayyo keessa jiru jechaadha. Kan dhalate eenyunni
Yesus Kiristoos ilma dhiiraa isa ta'e sana qofa jechaadha. Gadaamessa keessa tureetiin hin jira Yesus Kiristoos. Harma ammootii Ifamaa wajjin bannaati. Chaarjiin koo persentii lamatti galee. Eshi maal siif ibsa eshi? Wantini Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13. Kana siif galee Qolaasiyaas kana akka waa'ee Yesus Kiristoos hin dubbanne. Rakkoo Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 dubbisme. Kun siif galee nin beeka qabdiisanis. Inni kam? Kan amma Qolaasiyaas irra jiru siif galee? Guutummaa waaqayyummaa Yesus Kiristoosiin keessa akka inni jiraatu, Yesus Kiristoos waaqa guutuu akka inni ture, nama guutuu akka inni ture kutaa kanarraa nan hubanna. Kaawwan akkas jedhu jiru waaqayyo karaa Yesus nama Naazreet kanaan hojii aangoodhaaf hojii aangoo kan inni agarsiifatutti jiru jechaadha. Amma ati Yesus waaqayyo gaafa dhalatu Yesuusin keessa jira jettee gaafa dubbattu sana lakki akkasii miti. Gaafa harma hodhu waliin hoda jechuu ta'a, gaafa kittaatu waliin kittaanate jechuu ta'a. Akkas jechuudha miti. Waaqayyo karaa Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoodhaa fi dinqii garaagaraa kan inni hojjetu. Waan tokko sitti moo ishee ebenuu? Waan tokko ishee sii kaasee sitti haasa'a. Ishee. Macaafa kakuu moofaa keessattitu Museetu kadhannaa tokko kadhata guyyaa tokko. Maal jedhee kadhata? Ati inni hojii dinqii gurguddaa kana naan hojjettuudha. Saba Israa'eliin biyya Gibxiitii gaafa inni baase dha'icha 10 inni ittiin karaa Museedhaa dubbatee ittiin dha'icha 10 sana mootii Fara'ooniin sana rukutee argiteetta hin beekta na caalaa. Galaana sana isanii gargar kutee lafa qoraarra ce'anii beektaa. Kattaa sana isaan bishaan keessaa dhangalaasee saba Israa'eliin obaasaa ture beektaa. Waaqayyo abbaa kadhatee mannaa yookaas immoo dimbiliqee waaqarraa gad harcaasee sanni nyaachisaa ture sana beekta. Garuu gaayaaf tokko maal jedhee kadhata Museenii? Ati inni hojii dinqii kana naan hojjettu ati eenyuudha ittiin jedhe. Achumaani namni na argee jiraachuu sababii hin dandeenyeef ani dudduuba koon sitti agarsiisa kattaa sana keessan si ka'a harka kootiin sin golboobaa dudda koo argitaadha. Naannoo sanatti ursaa'eedha kattaan hin dadayyeedha dhufeetti argamuu isaatiin. Sababii waaqayyummaa isaa isa waaqarraa sana fudhatee dhufee namootatti mul'achuu hin dandeenyeeftu bifa foonii uffatee karaa durbee Maariyaamiidhaa dhufee dhalate eenyutu uumaa isa ta'eetu. Kun immoo sagalee turedha. Sagalichi waan hundumaa dura turedha. Waan hundumaas uume. Sagalee waa'ee saniin dubbatu maal taate addunyaati? Sanan ibsuu barbaadeetiin yaani. Mee ishii koo Yohaannis tokko irratti sagaleen parsaanitti kama ishee ragaanaaf kennime. Yesuus sagalee waaqayyooti kan jedhamu ragaa kennime. Yesuus sagalee waaqayyooti kan jedhamu macaafa qulqulluu keessatti kallattiidhaan kennime. Yohaannisuma sana boqonnaa tokko dhaqinaa dubbisesh. No, injiru Yesuus sagalee waaqayyooti wanti jedhama achirra hin jiru. Sagalichi waan hundumaa dura turedha. Sagalichi eenyuun ture? Inni waan hundumaa dura ture obbolee. Eshi ragaa fidi kaashii. Ilaa filaameedhaan haasuuf nama anaaf si taasaara waan ta'eef sagalichi waan hundumaa dura turedha. Sagalichi eenyuudha? Gaafatutti jira fidi kaati Yesuus jechuun jirta ragaa fidi kaa. Sagalichi immoo foon uffatee dhufeedha kan Yohaannis boqonnaa 14 kun immoo maal jedha ree? Fakkeenyaaf amma foon ta'ee jedha malee uffate hin jedhin. Nama foon sagalee maal rakkoo qaba ta'ee fi foon uffateen tokkumaa bara. Uffatee fi ta'een garagara ta'e jechuun uumame jechuudha. Isaan kun uumame jechuudha. Sagalichi nama foonii ta'eedha kunoo. Ta'e jechuun uumame jechuudha moo jechuun miti? Ta'e jechuun ikkoo bifa waaqayyummaa isaa qabu sana dhiiseedhatu bifa foonii garba ta'eedhatu dhufeedha qaba. Never akkasii miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti wanti hundi isaan ta'e jechuun isaan uumame jechuudha. Wanta kana koo isittiin agarsiisa. Akka wanti hundiyyuu dubbii waaqayyootiin ta'e jechaadha. Faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 9 irratti maal jedheetiin lafa ka'a? 33 lakkoofsa 9 dhageeffadhu laata. Inni hin dubbate eenyu waaqayyo jechaadha. Wanti inni dubbates hin ta'e. Inni hin abboome wanti inni abboomes ka'ee dhaabbate jedha. Yohaannis irra kan jiru wanti yemmootu Yohaannis tokko kan inni dubbatutti jiru Kiristoos ammootu dubbii waaqayyo kanaatiin uumamuudha. Dubbii waaqayyo kanaatiin uumamu. Maaliif wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa